dhaggeeffadhu social media kuni beeki. Waan haaraa miti. Kanaafiyyuu ati namoota gashitee kaan raachuu qeeqa kaassi qeeqaa kana keessatti immoo atillee aaree keessa galuu dandeessa wantoota garaagaraa dubbachuu dandeessa. Dubbii kanaasumaan dhaabii wanta yoo balleessitee raatte immoo atis dhiifama gaafadhu walitti dhufaati yaada kana furaa malee kaasha waa jedhu kaan wallaga jedhu kun amma namni wal fixaallee jira seegalee. Baay'ee anaan gochaan amma ta'aa jiru kuni waa takka nan aarsuu beeki. Waa takka argeera durattis nan beekaa ija ta'eef gochaadha. Anaaf vaaliyuu guddaa qaba amma girrisni kun anaaf ittiin fayyadamaan sii galanii. Amma isin geetaan hin beekati qo'i seenaa wantichaa jambeenneefati. Even amma No, sorry, dhiisi waan akkasii. in barbaadan erga barbaadanii walitti fayyadamuudha kaakku. Ani amma intinii kana situationii kana fayyadamee birrii akkamitti akkan hojjedhuudha kan inni yaaduu qabu malee. Maal na aarsanii social media asirraa deemi yuutuubiin hojjedhu sooree. Nan hojjedha. Geetaan har'a jecha ila explanationii waa hunda kanaa jechaadha. Yuutuubiidhaan gadhiisan geetaan. Kana booda viidiyoo asirratti waan dubbatiin bakka asirraa bayyi ammayyuu. Asirratti waan ani tiiktookii kanarratti viidiyoo dalagee gadhiisna sooretti miti dhugaa waaqaa kana booda. Yaada kee dhuftee ilaaltala. Yaada kee giddii kee oduu jaalachuu ta'e ajetaati. Sorry amma dhugaa dhaamsa sii qabachan nam tokko gashin please. Maaliif jennaan ilaa inni kaan raachuun maal hojjete jedha inni kaan sooretti maal hojjetedha. Raachuus ta'e kana biyyatti. Wanta hojjechuudha qabu dhugaa dubbachuuf warroonni asirraa afaan banan kun jechaadha. Amma raachuun fakkeenya biyya keessa teessee sagalee nam takka namti taate hin jirtu. Biyya isaa keessa taa'ee waan hojjechuudha balee hin jettu. Mee namoonni biyya keessa taa'anii gaaf tokkitti gabbaanii dubbatan jiru as taa'anii moo wantoota hunda lafa lafuuf faayidaan qabu. Wanta hojjechuudha qabu amma nama gargaaru. Hin hundumti keenya iyyuu ofii keenya yaanna ofii keetii taate namaa taata miti. Har'a fakkeenyaaf osoo lubbuu isaa dhabee. Anan mala namni tokko waan an godhuu beeku naan laattan nan obaasta waan an goota. Wanti isatti na qabe maanni ani ila raachuu nan jaalladha. Still now nan jaalladha nan raachuu. Si gala miti guddina isaa malee xiqqeenya isaa hin barbaadu. Uummanni salaalee ani maatiin koo shawaadhaa beeki seenaa. Si gala miti waan fedhan gochuu danda'u wayitana ta'ee waan san dubbadhu. Uummanni salaalee ilma namaa akka horiititti gaafa qambaratti kaa'ee farda luugamee ba'u san nama luugamee ba'eetoo araara jedhee kadhatu sanii yoo xiqqaate sagaleen ta'e ni dhiisi. Yoo xiqqaate diyuutiin goone si galee ilma shawaati gurbaan kun si galee nama bakka hin qabne jennee boonnuudha miti. Mirga isaadha sagalee ta'uu dhiisuun mirga isaadha. Kanadha bakka kan isatti na aarseen malee ani isa jibbiinsa irraa qabaadhee minaaminaa miti. Karaa keessaa sooree ishee obboleessa keetii miti erga isa kanatti qabamte qoyka namummaa namti wali nama hin jaalatte arga ta'e karaa keessaa maaliif raachee maaliif wanta kana maafin sagaleen taaneef jettee gaafatteerta. Hin gaafanne. Osoo dhuguma yaanee ammeenya walii qabaachuu baannee chaadha nama wanta tokko odoo si jibbee karaa. Waan gaafadhaan siin deebisuun baqqaan. Si gala miti malee ani rakkoo dhuunfaa irraa achirraa qabu. Waliin beeknu guyyaa takka hoostii walitti arginee kan waliin dubbanne personaalii argeen beeku qaamanii. Sini gala miti akkuma nama kaanii sooshaal miidiyaa irratti kan inni isa beeku. Soo kana. Raajeen deebisan kana. Ajandaa bareeda naa umaartu naa ta'edha. Na xaameera baay'isa. Utuun isaan beekin garuu ni na beeke. Oyyaa biqilti. Afuura hirribaa. Afuura maggaadanii. Sooree na galchee. Ana mayoon isin galchuu eenyuun galcha dira rabbiiti keetaa. Eenyuun galcha eenyudha. Naadi baaba. Eenyu galcha naan jedhee hidhamee.
bu'aame. Ay uummata gidduu What? Moderatoronni dhufanii bilisummaa dhiisanii miitiin godhuun bakka isaanii waan yaada isaanii fedha isaanii qabaachuu danda'u. Okay. Obsa. Gooftaan sitti araaramu. Nawaa ol dhabeen afaan kan kaatanii. Nagalchi ልጁን ተረጀው። እሺ ማንም መስራችሳ ሱሪ ኩን እናንተ ኢየሱስ ጃለናን ሜቆይን ጃለናን ቱና አጃይባ ራ ጃለናን አንገሹ በርባደ ጌታ ሴና ቆይ ሲንገሻ ኦፕስ Oye, ጃለናን ኮ በሬቱ ፈያ ነጋ akkam naguma. ጅራ ያደ ቀብደ No, nagachuu dide yaa vid namni baay'ee ajatee fidifa rakkoon qabu dubbu. Ani maal seete beektaa raacheen isaatii si Oromoodha lamman keessanuu. Yaa ati yeroo sana yeroo dubbattee jirta garuu aariitiin yaa yeroo aarii keessammoo waan baay'ee dubbattee jirta. Haatu malee garuu guyyicha la kaleessa viidiyoodhaan bananii argaa dhaggeeffadhe galgala jechuudha mana Abiigootti. Okay. Malee ani dhageenya garuu mana Abiigootti dhaggeeffadhe kaleessa wabiin bantee dhaggeeffachaa turre. Akka kanatti ilaali ati aarii keessa waan dubbattee fi isatti buutee jirta beektalu. Isatti buutee jirta wanta sanammoo tureeras haa ta'u kaleessas haa ta'u ani hin beeku jechuudha. Kana dhiifama gaafachuu qabda maaliif tokko Oromoodha akkuma kee tokko biyyaanis tokkodha isin jechuudha. Garuu akka kootti raacheen dhugaa dubbachuuf sheekonni musliimaallee ni beeku. Yeroo baay'ee jala taa'inaan argaa yeroo kootu yeroo kana gargaarsi ni jira kootu jedhan dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Ijoollee yeroo komentii barreessanii fi dhiisee cufee deema. Rabbi engadda sheekni guddaa tokko dhufee seenee ture. Soolee wajjin osoo jirtanii miti. Inni isaan mataan isaanii ni beeku. Isaan mataan isaanii baay'ee dhugaa ni jaalatu jechuudha isa. Kiristoosiin hammeenyaaf osoo hin taane atis badii osoo hin taane waan dubbatteef ni beekta ta'a jechuudha. Garuu akka kootti jalqabumaa kaaseeyyuu yeroon argu viidiyoo isaa yookaan immoo suura isaallee mucaan kun Oromoodha. Oromummaa isaatti nama boonuudha. Atillee aariif dubbatte malee jibbinsa isaa qabaattee ta'uu hin danda'u. Garuu haa ta'u malee nuti raachuutiin jibbuu hin qabnu. Aarree dubbachuu dandeenya, qeequu dandeenya garuu jibbuu hin qabnu. Maaliif dhugaa Waaqayyoo ijoolleen keenya Oromoo taanee koo gandaatiin Oromoo taanee yoo sirbi jimmaaf ba'e kun ko sirba jimmaaf ba'edha hichi jennee koomentiitiin arrabsina Oromoo taanii beekta. Garuu ijoolleen Amaaraas ta'e sabaaf sablammiin biraa raachee Oromummaa isaatiin ni boonee Oromummaa isaatiin xiqqeessanii raachuutiin yeroo inni sirba afaan Oromoo sirbu koomentiitiin jala seenanii raachee jedhanii dubbatanii isaa gammachuu koomenti namatti tolu kennuufi malee ante zarenya ante min jedhan maaliif Oromummaa isaatiinis ni boona eenyummaa isaatiin otuu boonee jiru jara kaan immoo jechuudha faana osoo ofin dhiphisiin jechuudha osoo ofin dhiphisiin eenyummaa isaatiin boona faana haasaa jechuudha dhugaa Waaqayyoo kanaaf natti tola inni tokko inni lammaffaa muraachee gandaanillee Oromummaa isaa baay'ee jaallata dhiiga isaa baay'ee jaallata garuu saba biraa immoo afaan keenya akka banuuf baranii fi gahee guddaa nama taphatu. Inni nuti amma saba kana wajjin maaliif haasaa jenna miti? No saba kana wajjin haasawuun isaa osoo teenyee ilaalle waan guddaadha. Afaan keenya ni guddata ni babal'ata malee isti ijoolleen afaan Amaariffa malee Oromiffaan beekne waa tokko jechuudha.
yeroonni faana haasa'u guyyaa lama sadiitti namoonni afaan Oromoo baranii jechuudha. Har'a galateeffatan isanii jiru. Dhugaa Rabbii. Wanti nuyi dubbannu duraan koo hammeenyatti fakkaata namoota biraatti. Garuu yeroo baran immoo lakka Oromoon akkasii jedha namni. Oromoon akkas dubbatan nuti waan hamaa nutti fakkaata. Yeroo inni dubbatu waan hin dhageenyeef jechuu danda'u. Dhugaa Waaqayyo afaan keenya ni guddata ni babal'ata malee kuni anaaf gadda qaba yookaan waan nama aarsu jedhee hin fudhadhu. Raacheen immoo Oromummaa isaa akka Oromummaa isaatti qabatee saba biraa wajjin yoo haasa'e Huma tokko rakkoo qaba jedhee yaadu. Argiteetta miti yeroo geemii isaa jechuudha. Nama tokkoon iyyuu viidiyoo naa hojjedhaan jenne. Akka dhala Oromoo tokko garuu nan haasaa jedheera. Nan haasaa jedhee dubbate. Harka 100 keessa harki 70 saba biraatu bira dhaabbate. Inni Oromoodha. Oromummaa isaa kaadeetu isa bira dhaabbatan osoo hin taane nama biraafillee Oromoon jaalala akka ta'e ibsee isaa wajjin haasa'e akka Oromoo nama jaalatu akka Oromoo guddifannaa nama guddisuu beeku saba biraa guddisuu beeku waan ibseef dhufanii bira dhaabbatan. Ijoolleen keenya garuu diinatti ta'anii beektaatis yeroo sana jechuudha. Nama 100 olitti isa deeggaraa ture jechuudha. Kanaafiyyuu isin keessa walitti araaramaa yoo badii qabaatte aariitiin waan dubbatte yoo jiraate eeyyee dubbadheera jedha waliin ta'a walitti araaramaa malee dhugaa Waaqayyo. Beeki jaalannaan koo maal akka ta'e beekta? Ani uummanni kun badii qabda sooree balleessiteetta. Viidiyoon agarsiisa naannoo sa'aatii 12 guutummaa isaa maal jechuu akkan barbaade dirras jecha. Viidiyoon kana dura raachiidhaa hojjedhe faanallee siniif agarsiisa. Sana booda hunda san ilaaltanii noo sooree bakka balleessiteetta. Dirqama dhiifama gaafachuun beekumsaa beeki. Silleen si kabachiisan. Waan isin jettan illaa dabuu tokko hin qaban. Isin gala miti. Ati si godhu ilaale hammeenyaaf miti kanatti dubbata. Jaalannaan koo ani hammeenya isaa qabaachuu akka hin jenne viidiyoon kana dura hojjedhe ni mul'isa. Isa boodumanti ni jennaan. Ani waa'ee dhimma ofii kiyyaati fi miti guyyicha kan hin dubbadhe. Dhimmuma Oromoof Oromoo laallatu dubbaadha. Viidiyoo san erga laaltanii booda bakka balleessiteetta. Dhiifama gaafadhu jettu taanaan foonaadha koon gadi ba'ee dhiifama nan gaafadha. Viidiyoo daqiiqaa 2tiin dhiifama. Wanti daqiiqaa 2 sun rakkoo kana hunda furuu dandeessi taanaan dhugaatu isa taanaan wanti nan hin garangooneef tokkoyyuu hin jiru. Garuu ammas irra deebi'ee kan inni isiniin jedhu ani maqaa hawwii bakka itti dha'e hin qabu. Yoo inni sun jiraate ani nan adabamayyuu. Yoo maqaa hawwii bakka itti dha'e jiraate nan adabama. Inni biraan immoo ammas siif liqimfama. Barbaadduun liqimsita barbaadduun dhiista. Suura koo akkasitti gadi gargashite waggaa guutuu na raabsuu dandeessa dhimma koo miti. Dhaggeeffadhu qoy. Hacaaluu namni gitu hin jiru. Ana shakkaladha gidduutti ani giiftii koomee qoy. Hacaaluu namni gitu hin jiru. Hacaaluu namni fakkaatu hin jiru. An akka Hacaaluu lammataan dhalatu namni biraa Hacaaluu jedhamee waamamuus hin danda'u. Kan Hacaaluudha jedhee itti moggaafame maqaansa. Kan akka Hacaaluu saba isaatiif du'ee hidhame. Xiyyiitii fuuldura dhaabbatee falme hin jiru. Siigala miti namni dhugaan akkasitti Oromoof falme haa jirre. Hundi keenyayyuu akka hojjaa keenyatti maqaan nu moggaafamuu qaba. Siif liqimfame dhiisee guddaa yoo jedhamu. Kun nan galfata. Inni sirriidha galatoomii. Na oolchitamu na oolchitu. Inni akkasidha galatoomii tokkommoo jechuudha lubbu. Dhugaa Waaqayyo ijoollee Oromoo taanee koo yeroo ijoolleen biraa sirba keenya sirban jala deemnee koomentii jala sirba keenya maaf sirbee jennee warroonni aaruu ni jirra. Warri kun faadhee gowwummaadha. Namni afaan keenya yoo beeke gammaduu qabna malee maaf sirbee jennee kan keenyattis hin aarra kan namaattis aaruu hin qabnu. Nu gammachiisu qaba. Inni biraan immoo raacheen deemaati immoo yuutuubis ta'e feesbuukii irra ilaaluu qabdu. Dhugaa Rabbii. Ani hammeenyaaf miti waan ijji koo arge waan ta'eef aartistoota yeroo isaan sirbafaa gadhiisan sirboota haaraa gadhiisan poosti godhee dhaqaa dhaggeeffadha waan miidhaga waan bareeda jedhee gargaaraallee bira dhaabbachaallee jira. Garuu namoonni tokko beektaa soore asirratti ana baluuf meezoo kennee dumbulloo kennee qarshaga kana kennee jedhanii ifa bahanii dubbatu. Inni immoo kana caalaa gochuu danda'a keessaan baasee immoo dubbachuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf amma namni yoo isa arrabsellee itti aaree